Hajjamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya arraaf qabanne keessatti kan dhagoof jirtan bulchiinsi Abiyyi Ahmad humna qilleensaa fayyadamuudhaan yakka dogoggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo aboo woboon ibsa baaseen guutuusaa qabannee jirra nu waliin turan afirraa keenya bakka boonni mootummaa federaalaa fi humni Tigraay kan kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jiran yeroo marii nagaatiif Afrikaa kibbaa galanii jiran kanatti waraanni naannoo Tigraay keessatti cimee itti fufee jiraachuu isaatis kan dhageessan taha. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ibsa baaseen humnoonni Tigraay adda waraanaa hundaanuu harka isaanii kennachaaf bittinna'aa jiran jechuudhaan kan himee fi gama Tigraay ammoo durataan TPLF Dr. Dabrasion Gabra Mikael miseensonni humna gamtaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa Tigraay seen iddoon awwaalcha isaanii Tigraay taajachuudhaan kan dhaadatan. Namni lammii dhiiraa walakkaa jaarraatii oliif qaama isaa dhiqatee hin beekne ganna 94tti duusaatii fi kanneen biroo jajjabootaan oduu keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan taha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hangadhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad humna qilleensaa fayyadamuudhaan yakka dogoggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Abooboon ibsa baaseen guyyoota muraasa darban qofa ajjechaan jumlaa diroonii fi xiyyaarota waraanaa fayyadamuudhaan lixaa fi giddugala Oromiyaatti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu himeeti jira. Aanaaleen nuqumbii waamaa Agaloo fi gama kaani meettaa walqixxee cophiidhaa fi naannoo isheetti haleellaan uummata nagaarratti xiyyeeffate raawwatamu woboon ibsee jira. Aboo woboon haleellaawwan raawwataman kunneen ammoo manneen barnootaa fi iddoo hawaasni itti walitti qabamu irratti ammoo kan fuulleeffate ta'uu himuudhaan sababbuma kanaan ammoo lubbuun lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'aman darbee jira jedhee jira. Hawaasni addunyaa lammiilee nagaa tiksuu fi humnoota yakka waraanaatii fi namummaadhaa raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf itti gaafatama itti kenname akka hin daganne dhaammanna jedha Abooboon ibsa haleellaawwan qilleensaa Oromiyaa keessatti raawwataman ilaalchisuudhaan ibsa baase kanaani. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti xiyyaarri nama maleeyyii dirooniidhaa fi xiyyaarri lolaa ammoo haleellaa walitti aansuudhaan guyyaa lama oliif raawwatee jiruun lubbuu namoota nagaa dhibbaa ol kan galaafate qabeenya hedduus barbadeessee jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon gama isaatiin mootummaan Abiyyi Ahmad haleellaa diroonii nama maleeyyiitii fi xiyyaara MiG-29 jedhamu kanaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo woboorratti otoo hin taane uummattoota nagaa gubbatti xiyyeeffate uummata keenya lafarraa balleessaa jira jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kanarratti waajachuu baatus ammoo haleellaa waraana bilisummaa Oromoo gubbatti raawwachaa jiraachuu kan hime dhiheenya kana. Kanuma ammoo sababeeffachuudhaan akka waan waraana bilisummaa Oromoo woboo xiyyaaraan haleelaa jirutti namoota nagaa dhibbaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti lubbuu galaafatee qabeenya hedduus barbadeessee jira. Kan ammoo Oromoon biyya maraa gajjabeessee kan balaaleeffate paartiileen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'nis ammoo kana gajjabeessanii balaaleeffachuudhaan gochi sanyii dogoggaa namoota nagaa gubbatti mootummaadhaan raawwataa jiru dhaabbachuu qaba jechuudhaan balaaleeffatanii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad balaaleeffannaa kanaaf ammoo gurra kan hin laatin haleellaa qilleensarraa kan itti fufe namoonni nagaa ammoo qeessaanirraa kumaatamaan lakkaa'aman buqqaanii akka jiranis yeroo ammaan tana himamaa jira. Haleellaan qilleensarraa jiddugaleessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo irratti otoo hin taane namoota nagaatii fi Oromoota jilchuudhaaf kan xiyyeeffate gaggeeffamaa jiru jechuudhaanis xiinxaltoonni siyaasaa hedduun himaa jiru.
bakka buutonni mootummaa federaalaa fi humnoonni Tigraay kan kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jiran yeroo marii nagaatiif Afrikaa kibbaatti galanii jiran kanatti waraanni garuu naannoo Tigraay keessatti cimee itti fufee jiraachuu gabaasaaleen bahaa jiru. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ibsa baaseen haleellaa raayyaan ittisa biyyattiidhaa fudhataa jiruun humnoonni Tigraay adda waraanaa hundaanuu harka kennachaa fi bittinnaa'aa jiran jedhee jira. Itti dabaluudhaanis hidhattoonni TPLF naannoolee raayyaan ittisa biyyattii to'atee fi gara naannoolee ollaatti deemuudhaan harka keessan kennadhaa jechuun ergaa kan dabarse yoo ta'u, hidhattoota harka isaanii kennaniif ammoo kunuunsi barbaachisu akka taasifamu qajeelfamni dabree jira jedhee jira raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ibsa baasee kanaani. Gama Tigraay ammoo dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gama isaaniitiin miseensonni humna gamtaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa Tigraay seenee iddoowwan awwaalcha isaanii Tigraay ta'a jechuudhaan ibsa kennanii jiru. Dabratsiyoon haasaa TV naannichaatti ammoo taasisaniin humnoonni Tigraay diina isaanii mo'achuudhaaf dandeettii guutuu qaban jedhee jira. Itti dabaluudhaanis ammoo Dr. Dabratsiyoon humnoonni Tigraay waraana biyya lamaatti wal waraanuudhaan gootummaa isaanii mirkaneessanii jiran jechuudhaan ammas qabsoon itti fufa jechuudhaan Dabratsiyoon dhaadatanii jiru. Mootummaan federaalaa magaalota Tigraay kan akka Shiree fi gama kaniin hedduu qabachuu himuun isaatis ni yaadatama. Humnoonni Tigraay garuu booda keessa magaalaa Koromaa ammallee nu harkais hin baane jechuudhaan ibsanii jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen ammoo raayyaan ittisa biyyaa magaalota Tigraay murteessoo kan jedhaman ammoo garuu kan maqaa isaanii hin himin to'achuus itti fufee jira jedhee jira. Waraanni mootummaan federaalaa loltoota Eertiriyaatiin deeggaramuudhaan humnooti Tigraay irratti ammoo gaggeessuus cimee itti fufee haa jiraatu malee wal dhabdee humnoota wal waraanaa jiran jidduu jiruuf ammoo furmaata siyaasaa barbaachaaf marii nagaa Afrikaa kibbaatti kibxata onkololeessa gaafa 25 ammoo eegaluun isaatis gabaafamee jira. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF jidduutti gaggeeffamu kunis ammoo hanga onkololeessa 30 bara 2020ttis akka itti fufu odeeffannoon gamtaa Afrikaa irraa argames ni mul'isa. Mariin kun gamtaa Afrikaatiin ammoo karaa jaarsolii gamtichaatiin muudaman ergama addaa gaanfa Afrikaa gamtichaa fi pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Obasanjoo, pirezidaantii biyya Keeniyaa kan duraanii Uhuru Kenyaataatii fi itti aantuu pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraaniitiin gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamee jira. Yeroo mariin kun ammoo gaggeeffamaa jirutti humni TPLF fi mootummaa federaalaa magaalota Tigraay garaagaraa keessatti wal barbadeessaa fi wal dura dhaabbachaa jiraachuun isaanii gabaafamaa kan jiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa ammoo gama isaatiin magaalota gurguddoo ta'anii fi murteessoo ta'an kan Tigraay hedduu qabadheetiin jira jechuudhaanis dhaadachaa jira. Humni TPLFis gama isaatiin magaalonni mootummaan federaalaa nu harkaa baase hin jiru jechuudhaan kan himaa jiran hoggaa ta'u, Dabratsiyoon ammoo gama isaatiin waraanni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi Eertiriyaadhaa kan Tigraay keessa gale bakka awwaalcha isaaniif qabna malee bakka biroo isaaniif harkaa hin qabnu jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon TV naannichaa gubbatti bahuudhaanis dhaadatanii jiru. Lolli ammas akkuma itti fufetti jira. Haleellaan dirooniitii fi akkasumas dhukaasni meeshaa gurguddoodha magaalota Tigraay garaagaraa gubbattis gaggeeffamaa jiraachuun TPLF machaa kan jiru ammoo humnoota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi waraana Eertiriyaadhaa akkuma gaariitti ofirraa qolachaa jirra, dura dhaabbachaa jirra jechuudhaanis dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaatis himanii jiru. Namni lammii dhiiraa walakkaa jaarraatii oliif qaama isaa dhiqatee hin beekne ganna 50tti du'ee jira. Ammoo Haajii qaama isaa otoo hin dhiqatin waggaa 50 oliif turuu isaarraa kan ka'e ammoo nama xuraa'aa addunyaa jedhamuudhaan beekama. Iraan bulchiinsa Faarsaa keessa jiraataa kan ture Haajiin namoonni naannoo sanaa ammoo akka inni qaama dhiqatuuf irra deebiidhaan jalanis dhukkubaaf na saaxila sodaa jedhuun didee akka tures gabaafamee jira. Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti dhumarratti joota muraasa dura ammoo humnaan akka qaama isaa dhiqatu godhamee ture kan jedhe. Ejensiin oduu Iraan akka gabaasetti erga qaama isaa dhiqatee baay'ee otoo hin turin ammoo xiqquma dhukkubsatee du'ee jira jechuun gabaasee jira.
Tajaajilli oduu Iraan akka gabaasetti waggoota dheeraadhaaf qaama isaa immoo otoo hin dhiqatin turuu isaarraa kan ka'e qaamni isaa malaa fi xuriin irra tuulame mul'ata jedhee jira. Yeroo hedduu nyaataa fi bishaan qulqulluu kennuudhaafiif yaalamus ammoo akka itti gaddu ibsa jechuun gabaasee jira tajaajilli oduu Iraanii. Nama waggoota dheeraadhaaf qaama isaa otoo hin dhiqatin du'e isa jalqabaati moo miti kan jedhu ammoo falmisiisaas tahee jira namni kuni. Bara 2009 Indiyaa keessa namni waggoota 35f qaama isaa hin dhiqatinii fi ilkaan isaa immoo hin rigatin ture jedhamee gabaafamaa ture. Sana booda immoo namni sun maal akka ta'e wanti beekamu haga ammaattis hin jiru.